Kotuka guyyaa iddaa geggeessinaati kotuka. Ayyee hiriyoota na wajjin guyyaa iddaa geggeessinaa kotta. Kanatti rifeensa hooqata. Oyaa abshinu fite yaa takka. Sila guyyaa iddaati immoo dalagaa aga duraan hin dalaytu sanoo ta'an irra si beeku. Dalagaan waa takka dalagaa keessa illee naariyaan dalagaa illee jirtu wanni takka bakka birriin qabnu maaliin hidha qaban. Abshinu fite yaa. Kootu mala mallaa anillee amma kama akka keetii kana na caqasi. Rabbiin natti hin beeku naan. Awotaa yoo. Wallaahi kama akka keetii kana anillee kunoo deemneeti mala wayii mallee mala ajaa'ibaa mala akkaataa birrii ittiin arganu mala ajaa'ibaa kana mala. Awotaa yaa. Akkaataa farda kan fudhannu wayii haa goonu. Fardinuu beeki kaa guddaadha Fardi guddaadha fardaa ginni ga'u agartaa bar guyyaa iidaa irraa yoo taati kaa waligala birriin isaa birrii guddaa. Fardaa ginni ga'u agartaa fardi booqaa bar bifa qabaa. Amma nama nu dhagaya. Namatu nu dhagaya jedhi. Bootaa wayii teenneetini. Bootaa wayii teennee akkaataa farda kan itti fuuneetini akkaataa gabaa itti geessinu. Akkamitti iddoo haftaamii kana keessaa baafnaa. Iddoon beeki iddoon Gibbiinu gibbii guddaa. Gibbii aga ga'uun agartuu gibbii aginni ga'u. Amma akkaataa itti baafnu bichaa nu soqi. Akkaataa itti baafnu. Ila magaazina illee gartaa amma jiru. Waarshaa. Laatti fuudhii miilli nurraa yaate farda fooko suuta mala itti laannara. Mala itti goona. Gara warshaa san seenii abbaan qabeenya achi keessa taa'uun oolu. Wanni godhi. Ati asumatti na eegi. Ani abbaa qabeenyaa achi keessa jiru san anattu waa itti haasaa. Waan itti haasa'utu jira waan birii itti haasaa. Akka inni farda kana naqaanetti itti haasaa. Ati farda kana fuuteetiin asiin baaftee gurnuu geessitaa. Duraan namticha laale abbaa qabeenyaa laale. Ani hin beeka abbaa qabeenyaa hin beeka achi keessaan bahu. Achi keessa taa'a. Isa laale. Anatu isa achi keessa taa'eetiniin isa wajjin haasee waa hunda xumuree. Bakka isa laaliin hin baasna hin baasna. Isa biraa akka nama hedduutti deema jedhe. Ati ammootu farda kana atantama gurnuu geessuu qaba. Atillee akka narratti qalbii birii narratti hin laallanne laala. Akka narratti hin dharaadamu. Ayya sii bilbila farda yoo baase. Saaleetiin ni dhufa asumatti na eege ishii yoo ani milikkata sii kenne eegatanii farda keenya nuu balleessu ishii. Hayyee. Rabbi nu haa milkeessu. Qabeenya guddaa wayiiti yaa Rabbi kiyya. Laa ilaaha illallah ilaaha gagahu ilaaha gagahu. Baatee. Bakka ruuyin asumatti. Kamadi wayii asii fiduu barbaade kumtaala dhibbaa shantama. Egi. Odii baay'inaa. Kumtaala dhibbaa shantama wayii fiduu barbaade herregallee dhahee akkasitti warratti illee bilbilaamee silkii naa kennaa warra bilbileetiin jedha qamadiin meeqaan jirti. Odii moo agoogini nuti looyinaa kabajoo agoogini nuti looyinaa gati. Qamadii akka jirtuun na himaati anillee warratti bilbilee warrallee amansiisa. Odii baay'ina qabdi. Kumtaala dhibbaa shantama maraa. Kumtaala dhibbaa shantama. Kumtaala dhibbaa shantama. Bareeda maarree. Silkii wayii qabda jirta. Silkii amma qabu. Silkii beelaalaa silkii warratti bilbilaa. Silkii maal gootaran? Warratti bilbileenii warraa wajjin haasee eegasanii deemeetu ni deebi'a. Kumtaala dhibbaa shantama ta'e.
Sekarang dia merawat di mana itu berapa? Ani merawat di mana itu berapa? Agak wanita tahu. Ayo, sini rumah desa. Dia nam tiga miliar, kembangan banyak yang bawa ladang ya. Halo, assalamualaikum. Naga, akan kita ini, anak belum biara. Gafat deh, kamu di sana gafat deh sih. Baka wali nase, abah kami nyawa jinase, watak kerakin kamu nanjar nih. India ase abba kabenya ujina ase tinin tumure baka atas nanje ani betani wata karakine ka bunanje ani wata karakine ka bunanje dibilang baik nama ujina sara Amma dia apa? गुरुवान गरम तरसे ला गुरुवान गरम तर या सब अब तो सब लोग गुरुसारा Sekolahnya model gigi, enak sih aja. Main. Mawrat warsha inda lagu. Mal dada re? Mal dada. Dulu ini lah bukan nama bawa yang bicara ini mau kasih kerja. Bilbila kena samu. Yo. Orang bil balik aja lah, tapi kamu jangan balik. Wala yo sila maafu la sila. Awak tadi bawa yang betul ya. Kami di sini cepat, kalau kamu mau lapor kami. Kuya, jam mana tadi? Kia. Silky akan ngod? Awas silky huda. Nam tu cusu sok jira. Tadi baka huda. Abo baka rakora wulu na garu. Akan ngod farda. Tadi si baka ko pesera boru. Nyata le tinam daw tinam Akan ngod. Kalsera baka boru ko gabaya boru. Gabaya boru ke sini tini murkura. Tini rakam silky kuma sini tipitan nayu. Baka rakora wulu na garu. Rakhan nayu baka. Nanti jam sami bej. Farda gini kau me farda kam gote. Warsha ऐसा कैसे? nyata kene ko to kalje. ऐसा Yasu. كأن نمو كأن تلقى النملة بدن الركن وإيش Rakan nu ajirin akan berid mu. Dalagan. دلال أنا إتمو فهمنا Ya tate dalagan. أما أشي ولا بنيتني بقى Aya, بورجو aya. بور ولا أقرر كلا
seperti itu bang. Saya kena dalam. Jadi ini kamu bosan kan? Kau mata yang merata. Mata yang merata. Jadi gimana nak kan ini kamu main? Hardimit. Jadi kita uang terus pemain iman tim. Imannya ni uang kan jadi. Nanti, ayah.